sa'aatii misaa booda kuno buna sinaffeere afaan duwwaa sinitti odeessu gaa'isarra asteer buna keetti itti akkas goota warra buna jaallatutti buna dhugaa bunni akaamaa jira jechaati kuno buna dhugaa bakka basma warra buna jaallatan nagaa keessaanii nuti jirra galata waaqa bakka jiraatanii baganagaa taatanii jechaati hara deebinee dhufne guyyaa rooliidha lama taanii gabaan dhufne asteer faana jechuudha na wanti isinii qabadhee dhufe isin mari'achuudhaaf yaadni keessan na barbaachisa waan ta'eefu waan jettan jettu jechuudha gara sanaatti isin dabarsa reefuma kana mana seennee aduu kana isinitti himuun danda'u yoo macarrashaa ganni galuuf jira waan ta'eef ganni galuuf jira waan ta'eefu jessa galaffaa gallee midheeraadha guyyaa shanidha naaduu baay'ee baasa kanatti ani ganna obbo gammeen sarara mana jiru buna geessite suuqii keessatti xaarsuu geessite jechuudha asteer innaa gaayis gabaatii gal uffata jijjiirran bijaamaa keessa gal isaa nyaanne isheen buna danfisuutti deebite ani immoo viidiyoo hojjechuudhaafan dhufe viidiyoo nan hojjechuu dhufe har'aa maali yoo jettanii intinaadha waan ta'e yaa'u erga bakka nagaasteef wayni erga jireenya jalqabaa akka hawaasni jiruu fi akka biyya jirutti jiraachuun gaariidha mitiire nama da'ee tokkotu jira namni sun fira keenyadha abbaasa sana kan hidhe isinittiin immoo waaqayyo nu milkeessee hojii keenya isinittiin himaa bor malee jimaata gara biyyaa galuuf jechuudha biyya roosiiniin jedhu mana maatii toon ta'anii bakka biraadha annaa sayyuutu da'ee jira mucaa godhattee jirtedhaanii yeroo jalqabaatii fi otoo nan argin ijoollee meeqa godhatanii harka faanatti fakkaata kan amma baraan akka carraa ta'e irratti argame raga deessee jirti erga deessee torbii tokko fixxeedhaan annaa achi deemuudhaafi gaayis viidiyoon irraa maalii hojjettan isinittan himaa hin ariifatiina gabaa deemnee maal akka bibbinee dhufne dhimmi irra gabaa nu baasis maalii hojjettanii namatu da'ee jira araasii jechuudha araasiitu da'ee achi deemuun qaba dirqama gara biyya keenyaati bor malee jimaata jechuudha kan nuti deemuu fi qophaa'aa jirru yoo nu tasaakka'ee makiinaan illee argamee amma makiinaan illee haalli jiru hundumtuu namatti tolaa miti innaa araasii bira yeroo deemanii dubartii deessa yeroo gaafachuu deeman maal akka godhan duraatti yeroo maatii bira jiru daabboo faadhaa marqaa faa mooqa fasa kana geggeessu ani deemee sin beeku waan akkasiis godheen beeku yaa maatii biradha waan ta'eef amma garuu deemee dhufee narra ga'e maal gochuun qaba maal qabadheen deema darbee immoo fageenyis jira mitiire asii maal fuudhee deemuun qaba akkam kan jedhu marqaa mooqatoo jedhame hin beeku marquusa jechuun marqaanii sochoosuun waanuma salphaadha garuu akkaataatti malee namaa fudhatanii deemantu seera qaba siniin galeenaa miti naa inni kunis xiqqoo ishee chaalenjii na godhete inna ta'ee marqichuma hin barbaanne ta'ee hin beeku maal fuudheen dhaqatuman jedhu gammees keessa jira mitiire inni immoo deemte malee hafuun qabdu baqqaatii kana booda akka hawaasni jiraatutti waliin buutee baatee jiraachuudha naan jedhe isheedhe innii fi asteer yaada tokko wal fakkaatanaa dhiyeessanii yaa waan tokkotti murteessuu hin dadhabee sana kanatu hin jedhu yaada tokko naa murteessan waan an godhadhee dhaqu yookaan waan an qabadhee dhaqu jechuudha innaa kan isii ta'a waan ati barbaaddu hundaafuu waan ispoonseradhaan ta'a rakkoon hin jiru garuu ati filadhu waan qabattee dhaquu barbaaddu kan jedhu yaada naa kenne ani immoo murteessuu dadhabe isaan immoo lama ta'anii asteer faana wal ta'anii kun sii ta'a kanarraa yaadan jijjiirinnaan jedhan jennaan an tokko ta'e isaan lama ta'anii naa mo'atan jechuudha innaa maal akkan qopheessuuf deemu isinitti agarsiisa isinis immoo isti yaada keessan kana qabatti yoo dhaqxe bareedaa kun akkas yoo ta'e bareedaa yookaan immoo isuma qopheeffachaa jiru kanallee innis hin ta'a maal rakkoo qabaree yoo jettan naa fudhadha yaada keessan lamaan isaa jechuudha yaa harka qullaa dhaquuni namatti hin tolu darbee immoo fageenyis hin jira argitaanii asii kaanee biyya keenya deemu jechuun baay'ee fageenyi jira kanas ta'e san harka qullaa deemuu hin danda'amu
maal akka isaan naa filatan maaliif kan ispoonsera ta'e isinitti agarsiisa. Sirriitti ilaalaati isinis yaada keessan sana dhiisii kana godhii kunis hin daawwattanis na fudhadha. Amma isinitti agarsiisa jechuudha kaameraa garagalchee. Wanta inni ispoonsera ta'e yookaan immoo yaada sannaa kennan kunoo kana jechuudha. Argitanii lukkuu kana bitee jechuudha. Kunoo argitanii har'a gabaadha mitiire. Achumarraan gabaa deemnee amma kana binnee dhufne amma dadhabee aduun itti bahee waan meeqa ta'ee jira waan ta'eefu oliin kaasuu haaraaf waa boqotu kana jechuudha. Kanan bitee dhufe ol deebi'emmoo seeraan isiniif ibsa akkam akka ta'e ammaaf kunoo kana korma kanatu bitamee jechuudha. Kunoo argitanii kanadha. Akkuma isinitti agarsiise wanti biraan siin mijatu siin ta'u daabboo minaamin inni jedhamu xiqqoo agas marabiti waan ta'eefu maaliif lukkuu bittee hojjettee fudhattee hin deemtu kan jedhu yaada naa dhiyeessan jaalli jenna. Anis immoo eeshi jedheetiin lukkuu binnee dhufne jechuudha. Inni kan biraan ani bite kun hundi buphaadha jechuudha. Buphaa kana maaliif akka deemne kun buphaan hin dabale lukkuun irra kaste xiqqoo ishee lukkuun irra kaste buphaan immoo hin dabale. Inni kuni inni deemaan kun bira 22 lamaan hin bite jechuudha. Inni abashaan immoo bira 26 inni iyyuu hin jiru. Maal akka ta'e beeku lukkuu irra kaste. Buphaan immoo hin dabalee buphaa 50 bite. Yaa yoo turfii akkas rakkoo hin qabu. Buphaa 20 gadi baatanii deemuun isaan beekasa qabu bakka ijoollee qabu waan ta'eef hin dabbara kan jedhu buphaa 50 bitee manatti yoo fi rakkoo hin qabu. Akkasii lukkuu sana immoo birrii 1,800 hin bitee jechuudha. Yeroo ayyaana baay'ee dabalee ture. Baay'ee. Amma garuu ayyaanni darbee waan ta'eef lukkuun hin qannaste kan galteefaa jirti. Gabaasa darbee lukkuu surraan baatanii daddarbaa oolanii gabaatti gashuu jechuudha. Har'a immoo lukkuun xiqqoo ishee qanassi jetteetti buphaan immoo badu seetani. Anatu danda'ame abashaayyuu ture abashaan inni gidduu 26 tokko ishee jechuudha. Naasa faranjii kana immoo birrii 22 lamaan hin bitee kana fakkaata. Yaa boru qopheessinee maal jennee gaafa jimaataa waaqayyo nu gargaare herregi jenneetu sokkinaa jechuudha. Waan jiru walumaan ilaalla. Yaa erga mana dhaabanii egaa akka biyyaa ta'uun dirqama jalqabneerra jechuudha waan biyyatti jiru. Kunoo kanadha buphaanii ani bitee galee inni kan biraanii agadaa kana birrii 50 hin biteessas maaliif asumarraan information isin qaqqabsiisu. Agadaa birrii 50 hin bitee galee waa kaameraatti bitee walumaa gala isaa guutummaa masaa isinitti odeessa bakka erga waree naan jedhee hunda isaa isinitti odeessa. Naa guutummaa matti bakka erga waree bitee waan jiru hundumaa isinitti agarsiisa jechuudha. Maatiin shunkurtii midhaan bitee balaan nama agarsiisu na dabbara. Boqqolloo kana bakka boqqolloo naan jedhe yeroo hundumaa kana bitaayitiin kutti baluu kanaaf garuu hin jiru. Kun akkasitti birrii meeqa? Kun akkasitti birrii 50 jechuudha. Inni kan biraan kanas keessa jiru amma dinnicha kana na baasisu ture waliin baasu. Maal ol qabe kaameraan afaan dinnichi wayii tokko fudhatee ol qabe. Innaa guys dinnicha birrii 100 timaatiin kiiloo birrii 80 shunkurtii kiiloo birrii 100 kan biraa maal binne kunoo hagadaaf birrii 50 walumaa gala isaatti waa'ee dinnicha shunkurtiin kiiloo 3 bitee garuu shunkurtiin mana waan hin dhumneef hin jira shunkurtiin irraa hafaatu jira jechuudha. Isin abdaadhee garuu shunkurtii kiiloo tokko birrii 100 galee jira. Ajandaa nuti irratti gabaa deemne kanaafi kanan didatti isinitti agarsiise sana viidiyoon irraa kana fakkaata. Yoo isinis yaada jijjiirii jettanii jijjiiruun danda'a hin beekamu. Yaada keessan irratti murteessaa jechuudha. Amma garuu kana kan hojjechiisaa jiru yaada asteerii fi yaada gammiitii jechuudha. Kana waliin hojjenna hojiirra oolla. Iftaan immoo shullukka jenna. Waan jiru isinitti agarsiisna isin daawwachiisna warri biyya yaadan maatii waatii gara hundumaa
isin biraan qaqqabsiisnaa viidiyoon irraa kana fakkaata. Like gochuun irraa fatiina waan jettan isin immoo komentii irratti jedha. Yaa bunni danfaa jira. Sa'aatiin isaa boodadha. Kottaa dhugaa. Baay'ee. Silaa jabanaa duwwaa jirtu maal waraabdu birachi? Sa'aatii misaa booda. Kuno buna sinaffeere afaan duwwaa sinitti odeessu gaa isaarraa. Asteer buna keetti itti akkas hin goote warra buna jaallatutti. Buna dhugaa bunni akaamaa jira jechaati. Kuno buna dhugaa bakka basma. Warra buna jaallatan buna sinaffeereerra. Akkam jirtuu nagaa keessaanii nuti jirra galata waaqa. Bakka jiraatanii baga nagaa taatanii jechaati. Hara deebinee dhufne. Guyyaa rooliidha. Lama taanii gabaan dhufne Asteer faana jechuudha. Na wanti isinii qabadhee dhufe. Isiniin mari'achuudhaaf yaadni keessan na barbaachisa. Waan ta'eefu waan jettan jettu jechuudha. Gara sanaattiin isin dabarsa. Reefuma kana mana seennee aduu kana isinitti himuu hin danda'u yoo macarrashaa ganni galuuf jira waan ta'eef. Ganni galuuf jira waan ta'eefu. Sagalaffaa gallee midheeraadha guyyaa shanidha. Naaduu baay'ee baasa kanatti ani ganna. Obbo Gammeen isaarra mana jiru buna geessite suuqii keessatti xaarsuu geessite jechuudha. Asteer. Innaa gaayis gabaatii gale uffata jijjiirran bijaamaa keessa gale isaa nyaanne isheen buna danfisuutti deebite ani immoo viidiyoo hojjechuudhaaf dhufe. Viidiyoon ani hojjechuu dhufe har'aa maali yoo jettanii intinaadha waan ta'e yaa'u erga bakka nagaaste wayni erga jireenya jalqabanii akka hawaasni jiruu fi akka biyya jirutti jiraachuun gaariidha mitiire nama da'ee tokkotu jira. Namni sun fira keenyadha. Abbaasa sana kan hidhee isinittiin immoo waaqayyoon milkeessee hojii keenya isinittiin himaa bor malee jimaata gara biyyaa galuuf jechuudha. Biyya Rosiiniin jedhu mana maatii otoo hin ta'anii bakka biraadha. Annaa sayyuutu ta'ee jira. Mucaa godhattee jirtedhaani yeroo jalqabaatii fi otoo nan argin ijoollee meeqa godhatanii harka faanatti fakkaata kan amma baraan akka carraa ta'e irratti argameera. Deessee jirti erga deessee torbee tokko fixxeedhaan.